Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Masjiida Taataa hundi keessan nageenya jaalala Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis manaa fi haala isinirra jirtanitti Waaqayyo hunduma keessan wajjiniin yaa ta'u akkam jirtu nagaa jirtu kan nagaa kootii galata Waaqayyo akkasumas mastuu maal qabattee dhuftee jirtu keessan nafu kaleessa libii gubbaarratti mormii wayii dhaga'ee ture mormii suni maalidha inni jechuun keessan nafu mormii suni waa'uma aaduma biyya keenya keessatti fakkeenyaa fi wantoota baay'ee wantoota biyya keenya keessatti namichaadhaaf hojjetamu ana garame garuu maal inni jechuun keessan nafu mormii suni fakkeenyaaf haraqee yoo fudhanne jechuudha akka aadaa biyya kootitti haraqee hojii seexanaati malee omaa wanti inni aangoo qabu tokko hin jiru. Inni lammataa immoo haraqee jechuun namni keenya hojjetee ittiin jijjiiramuuf haraqee hojjeta malee wanta biraa aangoo biraa qabaateetii moti hundi keenyaa ni beekna. Sababa sanarraan kan ka'e garuu maaliif kana jetti jechuun keessan nafu kaleessa wanti nan dhaga'e dubartiin takka jedhan yeroo laguun irra jiru yeroo xiqqoo ishee miidhalleedhaanaa fi abbaa warraa ishee wajjin bultee haraqee iddoo haraqee jirutti ni yaadduudhaan maaliif anaaf gaafii naaf ta'e isinis garuu immoo gaafii kana yookaan naaf deebistu ta'a. La kun waan mormii hin qabu maaliif jennaan haraqeen aangoo hin qabdu akkuma dura isiniin jedhan haraqeen hojii seexanaati hojjedheen itti jijjiiramaadha malee fakkeenyaaf hojjedheen maatii koo jiraachisaa wanta kana hojjedhee wanta kaayyoo wayii galmaan gahaadha jetteen malee haraqeen uumaa aangoo hin qabdu. Maaliif hojii seexanaati jechuudha. Dubartiin kamiyyuu taanaan kan akka aadaa biyya kootitti hojjedheellee argee jira. Namoota hojjetanillee argee jira. Fakkeenyaaf akka biyya keenyatti namoonni ubboo 10, 15, 20 fa'aa baasantu jira. Maaliif warroonni akkasitti hojjetan baay'eetu jira. Anuu ija kootiin argee jira jechuudha. Fakkeenyaaf ubboo 10 ol bira dhaabanii fakkeenyaaf warroonni asii nageellee ta'affaa ni beeku. Hojii akkanaa jechuudha. Kana nan beeka garuu wanta akkanaa kanammoo hin dhageenye kaa'an. Maaliif daa'immaa kootirraan ka'ee maadariin kootillee na biratti hojjetti. Garuu aadaa wanta akkanaa kana hin dhageenye maaliif fakkeenyaaf dubartii takkatti yeroo laguun dhufee ubboo haraqee biratti hin dhiyaattu haraqee hin baastu haraqee maalii hin gootu hin dhageenye. Fakkeenyaaf abbaa warraa wajjin bultee akkasitti jedhame ani hin dhageenye mataa kootiin. Silazaa akkuma shimbirra akkuma biyya hojjiisanii hunduyyuu akkuma aadaa biyya ofii deemu. Garuu aadaa biyya ofiillee yoo ta'e kun hojii seexanaati malee haraqeen aangoo hin qabdu. Bakka kanatti jechuudha dhiifama naaf godhaatoo seexana aangoo hin kenninaa. Seexanni aangoo nurraan qabdu. Haraqee jechuun hojii seexanaati. Hojjennee itti jijjiiramnaaf malee wanta biraatiif himutti bakka kanatti dogongora guddaa qabna hundi keenya jechuudha. Waan hin taane amanna. Waan hin taane akabbarra. Sababa sanirraan kan ka'e waan hin taane sa'aatii buumibsira. Bakki itti immoo laguun dhoobu. Fakkeenyaaf tsaadiqii bafusoo dubartiin takka laguun itti dhufee tsaadiqii inkwaan safara isaatittuu hin dhiyaattu nan beeka kana. Maaliif maatiin kootis nu barsiisanii jiru. Abbootiin amantaalee nu barsiisanii jiru. Dubartiin takka laguun itti dhufee safara tsuwwaan jirutti hin dhiyaattu. Biqila fakkeenyaaf biqila tsuwwaadhaaf qophaa'e fakkeenyaaf faarsoo jechuudha. Itti dhiyaattee hin naxxusi ittis hin dhiyaattu.
Daabbos ደግሞ ጻድቂስ ደግሞ ዳቦስ ብጥብጥ ሲንበጠበጡ ሂምቡኬችቱስ ሂምቶልችቱስ ማሊፍ ኩኒ ጸበለ ጻድቂ ተባረከ jechuudha ማሊፍ wanta tokko wanta tabaarrake tokkotti dhiyaachuun aatsaatidha kanatti jechuudha. Inni lammataa iddoo immoo bakka abbaa manaa wajjin bulanii jedhasanis bakkee kanatti illee saadiqiitti dhiyaachuun maaliif aatsaatidha. Kanniiwwan lamaan nan beeka malee wantoota biraa kana wantoota haraqee kabajan kana ani hin dhageenyes hin beekuse. Maaliif jennaani haraqeen ishiin uummataa ishiitiniinuu seexana. Akkamitti namni seexana kabajaa namni seexana akka bara dhiifamu wajjiniin jechuudha. Inni lammataa osoo wanti kun wanta amantaa karaa amantaatiin ta'e fakkeenyaaf haraqee qeessin hin dhudhu. Fakkeenyaaf haraqeen naannoo mana amantaatti dhiyaatu amantaa kamirrattuu inni bakka fe'ettumaa hin taane maaliif bakkuma barbaadettumaa hin taane haraqeen bafusum hin dhiyaatu waa'ee garaa amantaa kanatti. Garuu namni hojjedhee akkuma dura isin jedhee hojjedheen ittiin jijjiirramaadha malee bafusum haraqeen hojii seexanaati sila ta'eef namni itti hin dhiyaatu. Wanta wantumti alkoolii jedhame alkooliin maaliif waan hin taane jechuudha. Kan inni qabatee deemu sababa sanirraan kan ka'e namoonni baay'een jechuu danda'u namoonni baay'een jibbuu danda'u. Garuu bakkee akkanaa kanatti ani girrammina jedhe maaliif haraqeen aangoo maal qabdi? Fakkeenyaaf sabalaa moti fuudhanii mana amantaa hin deeman. Saadiqii moti fuudhanii mana amantaa yookiin abbootii amantii afoo gochaan jiran kana asumanuma keessatti fayyadamu malee fakkeenyaaf yeroo tokko lamsaadha yeroo sargii yeroo iddirii wayii jiru namoonni walitti olii fuudhanii deddeemanii wajjin guuganii kolfanii taphachuudhaaf malee kanan beeku aadaa biyya kootee jitti wantoota akkanaa kanaa hin beekusi hin dhageenyesi kaleecha nagarrame maaliif ol ba'ee dubbadhee mormuu fi biiziin ture. Garuu immoo kuni waan kana wanta akkanaa kana hin beeku dhageetis hin beeku naafis haarawaa sababa saniifuu anis beekuu barbaade tanaan beekuu barbaade tanas sila ta'eefuu naaf osoo ifa naaf ta'e maal aangoo maal qabdi haraqeen aangoo maalitti aangoon ishee aangoo wantoonni kun irraa dhoogamu aangoo wantoonni kun ishii haraqeedhaaf jedhamee aangoon kennamu maalidha sababa maalitirraan kan ka'e kanaan barbaade. Fakkeenyaaf karootii warroota amantii biraa hordofan keessaa fakkeenyaaf Oromoon wanta baay'ee amanaa isaan birattuu hin agarre kan wanta akkanaa jechuudha. Isaan birattuu hin agarreen maaliif fakkeenyaaf warroonni amantii akkasii amananuyyuu ayyaana minaamina garuu namni wallaalee hin jiru. Namoonni akkasiitu amananuyyuu ani waan akkanaa hin dhageenye kan maaliif jedhaniitis hin beekanii irraayis hin dhageenye. Sababa saniifuu haraqeen aangoo hin qabdu. Nu maaliif aangoo itti goona wanna tokkotti aangoo gochuun baay'ee ulfaataadha beektu. Aadaa biyya kiyyaallee yoo ta'e dirqama gatuu qaba. Hojiin kun hojii seexanaati. Waan hin taanirra wanna nama buusu dirqama gatuu qabaadha wanta kana. Siniin jechuu jaaladha maaliif yoon balleessee jiraadhillee dhiifama naaf godhaayi naaf gaafii naaf ta'e sinimmoo dubbadhee yoon baafadhe anis immoo deebii nama biraatirraa ni argadha jedheen dubbadhee malee yookiin aadaa biyya keessanii tuquuf yookiin aadaa biyya kootii busheechuuf yookiin aadaa biyya kootii bareechee aadaa biyya Oromoo busheechuuf miti kanan an dubbadhe sababa saniifuu aangoo wanta ta'etti aangoo godha. haraqeen هيوصل على اليد يبعث لي هو الديسكربشن
Isiniin jechuu jaaladha hunduma keessaniifuu dhiifama waliini. Maaliif aangoo wayitii nurraa hin qabdu aangoo ittiin goonu isiniin jedha. Yoon balleessee jiraadhe dhiifama guddaa isiniin jechuu jaaladha. Ani garuu beekuu barbaade tanani aangoo hin qabdu kana akka biyya kootitti araqeen aangoo hin qabdu isiniin jechuu kan dubbadhe sila ta'eef yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa hunduma keessaniifuu. Akkasumas yoo gaaffii qabaattan na gaafachuun mirga hin qabdu. Ani akka aadaa biyya kootiitti dubbadhe malee akka aadaa biyya biraatti hin dubbanne. Akka aadaa biyya kootiitti araqeen namarraa aangoo hin qabdu. Namni sirraa aangoo hin qabu kun hojii seexanaati. Yoo tsabala ta'e tsabala Gabreelii, tsabala Maaramii, tsabala Waaqii fakkeenyaaf waa'ee mana amantiitiin wal qabate eeyyan laguunaas wannoodha. Namni tokko namni laguu qabu saadiqiitti dhiyaatu, tsabalatti dhiyaatu. Namni tokko abbaa warraa ofii wajjin bulee saadiqiitti dhiyaatu, tsabalatti dhiyaatu, mana amantaatti dhiyaatu. Fakkeenyaaf deemuu ni dandeessa mana amantaa, garuu gibbii seenuu hin dandeessu. Tsabala tabaarrakee dhuguu qammasuu hin dandeessu. Gibbiitti siqeetti garuu yoo namni siif kenne rakkoo hin qabu jedhama. Yeroo laguu sirra jirus itti dhiyaattee gibbii seenuun haxaattidha sila ta'eef laguudhaan gibbii seentu kana nan beeka malee araqeedhaan aangoo hin qabdu sila ta'eef aangoo ittiin godhinaa. Akkasii yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.